Amen. Anuma simbolu akkasatti ni taatee siyaa kennu moko. Ililleen ciniinsu boodaafan jajjabaa. Amanaan na qabdaan utaalee yeroon bitee ka'u. Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Saarontuu biyya keessaa fi biyya alaa hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee isiniin jedheera. Guyyaa irraa kan ammoo viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Viidiyoo kana akkuma argaa jirtanii obboleessa keenya daandiirra galaa yookiis immoo daandiirra jiraataa yookiis immoo harka namaa eegaa jiraataa nama turedha jechuudha. Namni kun jechuudha daandiirra kan inni galu jechuudha. Uffatallee hin qabu, waan nyaatee dhugullee harka namaati kan inni ilaalee jiraataa ture jechuudha. Sanarratti immoo obboleessi keenya akkuma isin beektan yeroo hedduudhaan deddeebiidhaan hiyyeessota gargaaruutiin biyyoota garaagaraa akkasumas iddoo garaagaraa deemeeti jireenyumti isaayyuu jechuudha. Irra caalaan isaa hiyyeessota warroota harka hin qabne dhaloota daandiirra galanii wajjinidha kan inni dabarsu jechuudha. Obboleessa keenyaaf faarfata Amaanuel Gaaddisaa jechuudha. Asumarraan waaqayyoo baraa fi jireenya kee haa eebbisu. Karaa nama kanaatiin daandii gubbaarraa ka'eetu daandiirraa isa kaasee uffatatti jijjiiree akkasumas mataa waan hundumaa itti godheetu jechuudha. Nama kana gara manaatti akka inni galu kan inni taasise. Guyyaa jalqabaa akkuma viidiyoo inni yeroo duraa gadhiise sana jechuudha. Description jala isiniif kaa'aa daawwadhaa jechuudha. Yeroo jalqabaaf daandiirraa kaasee nyaachisee obaasee irraa dhiqeetii kan inni galchee jechuudha. Irra deebii manni kireeffamee fi akkasumas haadha warraa isaa daa'ima isaa wajjin akka inni walitti dhufee mana tokko keessa taa'u godhameetu jechuudha. Namni kun sana booddee otoo jireenya jiraataa jiruuti jechuudha. Viidiyoo kana ilaalaa walitti Ijoollee isaaniis as jiru meetii chikan marsan ilaala achi keessa nagaa isiniin jechaa jiru. Nagaan isaanii bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu. Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Maaltu ta'e maaltu uumame jettanii obboleessa keenya Haacaaluu Toleeraaf akkasumas aadde Sorseen haala bareedaan walitti dabalamaniiti kan isaan amma jiranii. Mana waaqayyo nu gargaaree mana isaaniif kireessineeti jirra. Isaanis daandiirra ka'anii amma mana isaanii jiru. Namoonni hundumti keessan karaa garaa gargaarsa nu gochuudhaan akkasumallee dhaqaa ilaala hawaasaan irra jiran jettanii nu ergitan. Guddaa waaqayyo sinaa eebbisocha namoonni baay'een keessan yaadaan maallaqaan dhaqaa hawaasaan jiran harka qullaan dhaqiina jettanii nu ergitan. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbisaanii warreen namoota tokko dhaqaatii wayyaa kana namoota isinii bitan eebbisaanii. Waaqayyo gooftaan ofii isaatiin daara sinaa baasu. Isin immoo daara na baaftan dachaa dirribii isinii haa kennu. Ijoollee koo daara baaftanii maatii koo guddina baaftanii naa gonfitanii waaqni dhiyaana isaa isinii haa kennu. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa akkasumas sinaa beeksisu na bareechitanii bareeda daara na baaftanii ilmoo koos daara gaariirra naa buuftan miindaa keessanitti sinii haa dabalu. Maallaqaan nu gargaaraa jirtan waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Namoota kukkufan namoota gara biraas gargaaruu namoonni nan barbaada jettanis karaa keessaa nu quunnamaa.
Egaa akkuma viidiyoo irratti argaa turtan kana jechuudha. Manni kireeffamee fi gara manaa kiraafillee akkuma kana haadha manaa isaa ijoollee isaa wajjinlee uffannoon hundumtuu irraa jijjiirameetu haadha manaa isaa wajjin maatii wajjin tokko ta'ee fi kan inni jiraachuu yookiis immoo jireenya dhuunfaa isaa akkasumas mana kiraa ji'a tokkollee amaanuu irraa kaffalee akkasuma ijoolleen keenya bukkee dhaabbachuu illee akka kanattidha kan inni daandii irraa kaasee gara mana kiraatti illee ol galchee nama wajjin akka inni jireenya eegalullee kan taasisedha jechuudha. Nama kana jechuudha. Waaqayyo baraa fi jireenya kan eebbisu Faarfataa Amaanu'el Asumarraani. Egaa namni kuni ergaa mana jireenyaa yookiis immoo kiraayii sana keessa osoo jiraatu hin dhukkubsate jechuudha. Namni kuni dhukkubsatee osuma deddeebi'amee gaafatamu jechuudha. Du'aanii kan inni addunyaa kanarraa boqotedha jechuudha. Kanaaf iyyuu lubbuusaa fi waaqayyoo boqonnaa yookiis immoo jannataa haa kennuu fi maatii fi akkasumas ijoollee haa kennuu asirratti ani dhaamsa jiraate jechuudha. Karana bodu milli kola chuduraf nagama yorra feka ubi adala kotuna targama Karana bodu milli kola chuduraf nagamu yorra feka Garagu be arsa waqtiyo lafkisai bijamanusa Nagaaf jaalalli Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Faarfataa Amaanu'el Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Amboo keessatti iddoo awwaalchaatti argameen jira. Innis abbaa keenya baay'ee jaallannuuf kabajnu obbo Haacaaluu Toleeraa akkasumas maatii isaanii addee Sorsee yeroo darbee gargaaraa kan turre akkasumas ijoollee isaanii daara baasuudhaan waan tokko gochuudhaan baay'een keessan miidiyaa kanarratti yookaan immoo chaanaalee asna dudduuba argitan irratti baay'een keessan quba qabdu. Amma garuu isaan boqotaniitudha kan isaan jiranii baay'ee kan nama gaddisiisudha. Egaa daawwattoota keenya ijoolleen isaanii amma sa'aatii ammaa kana akkasumas haati warraa isaanii maaliin akka jiraatanii baay'ee ulfaataa haa ta'uyyuu malee maatii isaanii akka jajjabeessitan akka bukkee dhaabattan akka Waaqayyoon kadhattaniifan sin gaafadhaa. Waaqayyo gooftaan sin haa eebbisu eebbifama. Egaa akkuma beekamu sirna awwaalchaa abbaa keenya Haacaaluu Toleeraa akka ta'e kaleessas gargaarsi adda addaa ta'aafi kan ture karaa buleessa keenya Faarfataa Amaanu'el Gaaddisaa ammas immoo akkasuma daa'immansaaf gargaartuusaa akka goodaatti inni waliin jiraachaa ture ni beekama yaadachaa hin turtanis kanaaf ammas akkuma kanaa maatii isaa waan ittiin jiraatan gargaarsa Waaqayyootiin ammas akka duuba dhaabattan siniin jennaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Dhukkubsachaa hin ture gaafachaa deebi'aallee wanta jiru hundumaas gochaa hin ture. Sakanaaf ammas immoo hirmaannaa keessan isa duraa caalaa cimaa akka ta'u daa'imman isaa wajjiniin akkasiin cina dhaabattan jaalala Waaqayyoon sin gaafannaa eebbifama. Amma lafa awwaalcha isaatti argameedha kan ani jiru. Kanaaf ijoolleen isaa maaliin akka isaan jiraatan kana booda baay'ee waan itti ulfaatuu fi gargaarsuma kanaan dura isaaf gochaa turtan qabate ammas ijoollee kan akka gargaartan maatii kan akka gargaartan kabajaanan sin gaafadhaa sinan jaalladhaa. Waaqayyo lubbuu isaa jannatatti isaa galchu jecha maatii isaaf jajjabina hawwaa ijoollee isaaf jajjabina. Egaa akkasitti kan obboleessi keenya narraa lubbuu isaa Akka wanta jiraatu hundumti namaayyuu jechuudha. Anaafsitu har'a waan nutti fakkaateef yookiis immoo har'a waan nutti mul'atee fi waan umurii dheeraa jiraannu fi bara dheeraa jiraannu nutti fakkaatee nu guyyoomsa malee foon nuti uffannee jirru kanatu sobee nutti guyyoomsa malee nuti umurii dheeraa hin jiraannu jechuudha. Namni kamiyyuu taanaan umurii dheeraa hin jiraatu. Garuu erga umurii dheeraa hin jiraannu ta'e waan qabnutti gammannee isa nurraa hafe immoo shurraabii yookiis immoo shamiza lama uffanna yoo ta'e tokko yoo hiyyeessa isa dhabaadhaaf laannee yookiis immoo isa homaa hin qabne gargaarre yoo waan gaarii goone numaaf bor sanyii nuti facaafne bor hammanna waan ta'eef yookiis immoo wanta nuti gaarummaa nuti goone bor nuuf dhaabatee nu gargaara nu fayyada nuufis ragaa ba'a waan ta'eef gaariidhaan jedhaan. Maaliif sababiin isaa yeroo ammaa fi jaarraa nuti keessa jiraannu keessatti
qooda waan gaarii gochuu fi waan gaarii facaasu namni fuggisoo yookiis immoo galagaltoodha kan inni jiraatu, galagaltoodha kan inni deddeebi'u waan ta'eef jechuudha. Yeroo galagaltoo kana keessatti immoo jechuudha guyyaa duunullee jechuudha waan gaarii fi galaa gaarii hin qabnu waan ta'eef hamma jiraannutti waan gaarii hagoonu, waan gaarii dhaabbannu, waan gaarii immoo facaafannu jechuudha. Bor hammachuudhaaf jirra waan ta'eef namni qamadii facaasee ingirdaadhaan hammatu ingirdaada facaasee immoo qamadii hin hammatu. Gaamma ati goote borsumaaf biqilaa sumaaf firii ta'a sumaaf gaariidha. Badaa ati goote immoo sumaan bor balleessa sumaa illee miidha jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaa kanarratti mootii biyyaa haa ta'u, hoogganaa biyyaa haa ta'u, isa aangoo haa qabu haa ta'u, isa aangoo hin qabne haa ta'u, hundumti isaayyuu taanaan hin du'aa guyyaa muraasa. Sanuu dhaloonni jaarranuti amma keessa jirru kun immoo jechuudha umurii dheeraayyuu hin qabnu jechuudha. Maaliif kallattii garaagaraatiin biyya keessattis ta'e alatti haala salphaatiin jechuudha umuriin dhaloota yookiis immoo jaarranuti keessa jiru kan inni darbaa jiru jechuudha. Kanaafuu dhaloota waan gaarii ol kaawwatuu fi waan gaarii facaafatee galaasaa borii hammachuudhaaf deemu nu haa taasisu. Waliif gaarii hayaannu, gaarii hagoonu, gaarii gochuudhaaf, gaarii hojjechuudhaaf dhalootaa fi fakkeenya ta'uu fi dhaloota gargaaruu, dhaloota ol kaasuu keessattuu dhaloota kufanii daandiirra jiran waan nyaatan, waan dhugan kan hin qabne, warra gargaarsa hin qabne, warra fira hin qabne, warra haadhaaf abbaa hin qabne bukkee dhaabbachuun aadaa fi bartee keenya haa godhannu. Numa fayyada malee immoo nuyis hin miidhu, nuyis gadi hin godhu, nuyis hin cabsu, nuuf immoo nu fayyada. Kanaafuu dhaloota waan akkasii godhu nuuna taasisu sinin jechuun barbaada. Asirratti dhaamsa biraallee hin qabu jechuudha. Dhalli namaa hin gidirfamaa addunyaa kanarratti. Addunyaan kun immoo nama hundaaf hin guuttu. Isa tokko quubsitee foorichiifti gadi ba'ee akka inni nama biraa balleessu goosifti. Isa tokko immoo jechuudha mana keessatti hiitee daandiirratti galchitee akka inni harka namaa ilaalu akka inni waan garaasallee argatee hin bullee qoonquma guyyaa tokko akka inni hin goone goosifti. Addunyaa kanatu wal tokko miti wal garaagari waan ta'eef jechuudha. Dhaloota waan gaarii kuusuu fi dhaloota waan gaarii ol kaawwatuu fi dhaloota garaa bareedaa naqatuu fi dhaloota dilbii oomishatu Waaqayyo anaanis siinis godhu. Warra odeessee warra afaaniin odeessee darbu caalaa warri hojiitti kee hagammadu isaanii jechuudha wanti sirrii ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een ni odeessina ni dubbanna garuu hojiirra oolchuu irratti badaa hangas mara miti jechuudha. Gaafa kottu waan gaarii godhe jedhanii gaafa jalqabaa sanaa hoyi yookiis immoo tole jedhee hundumtuu irratti girrisaa jechuudha. Garuu gaafa wanti sun immoo haa hojjetamu raawwitti agalamu jedhu immoo garuu namoonni hojjetu namoota muraasaa jechuudha. Akkasumas immoo namoonni waan gaarii gochuudhaaf irraatti qabanii namoota kumaatama hedduudha. Namoonni garuu waan gaarii godhan namoota muraasa jechuudha. Namoonni hojiitti hiikkatan isaanis warra ogummaatiin guutamanii fi warra ogummaan maal akka ta'e ogummaan jireenya isaanii keessa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu dhaamsan isiniif qabu keessaa waan gaarii gochuu, waan gaarii xiyyeeffachuu, waan gaarii ol kuufachuu, waan gaarii dhalootaaf kaa'uu, dhala ofiidhaaf, maatii ofiidhaaf, biyya ofiidhaaf kaa'uu fi waan gaarii dhalootatti himuu, dhaloota barsiisuu, dhaloota daandiitti deebisuu, dogoggora namootaa gorsuu, isa daandii irra kaa'ate daandiitti deebisuu, isaarratti dabalatee immoo keessattuu akkuma irra deebi'eedhaan siniin jedhu dhaloota kufanii jiran ol kaasuun bartee keenya godhannu. Sababiin isaayyuu namni jaallatee miti kan daandiitti galu, namni jaallatee miti kan dogoggorus, namni jaallatee miti kan kufus, namni jaallatee miti kan daandii gadhiisus. Maaliif sababa mataa isaa danda'e waan qabuu fi sababa sana immoo nuyi irraa qooddannee dhaloota ol kaasuu, dhaloota daandiitti deebisuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif waan gaarii erga taaneeti jechuudha. Ana dabalateeyyuu si dabalateeyyuu. Maaliif namni addunyaarra dhaabbatee hafu hin jiru waan ta'eef kun dhaamsa kooti. Akkasumas namoota immoo nama gargaaruutiin biyya keessatti jechuudha kallattii garaagaraatiin bobba'anii jiranii gargaaruu qabnaa jechuudha. Isaan bukkee dhaabannee isaanii achi warqii waaqarraa gadi ciru osoo hin taane waan qabaniin shurraabii ta'uu qabu lama qabu yoo ta'e tokko nama sanaaf kennuudha waan ta'eef nutis immoo lama qabna waan ta'eef tokko immoo isaan gargaarree akka isaan bakka rakkatanitti immoo jechuudha. Dhaloota warra akkasii gargaaranii fi bukkee dhaabbachuun cina dhaabbachuun nurra jiraata jechuudha malee namni sun kiisitti naqataa dhimma isaatii wanti akka kanaa nurraa hin eegamu jechuudha. Maaliif erga garaa waan gaarii kaannate yookiis immoo galaa fi dilbii ol kuufanate wanti kun
nurraa eegama isiniin jedha. Dhaloota waan gaarii kaahee waan gaarii kuusee dhalootaaf dabarsu Waaqayyo nunaa taasisu. Angoo nagaatti kan isin wajjin ture ani Saaroonidha. Guddaa galatoomaa.